Itoophiyaatti taatee namoota butanii maallaqa gaafachuu dhiyeenyatti mudachaa jiran keessaa taateen godina Shawaa Kaabaa dhiyeenya magaalaa Fiicheetti mudate dubbii ijoo miidiyaalee hawaasaa ta'eera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 10 bara 2015tti hidhattoonni bakka Alii Dooroo jedhamutti konkolaattota 30 ol dhaabsanii shufeerotaa fi gargaartota isaanii hedduun fudhatanii bosona lixan. Kanneen butaman keessaa tokko ka ta'e ilmi barsiisaa Aannileey Abrahaam nama maatii qabuu fi konkolaachisummaadhaan jireenya gaggeeffatudha. Barsiisaa Aannileey lubbuu ilma kootii birrii miliyoona tokkoon butattoota irraa oolfadheeraa jedhu. Barsiisaa Aannileey haala mudatee ture akkanattiin BBC'tti himan. Waxabajjii 10 irraa Amaanu'eel irraa Finfinneetti araqeen ergamaa ture. Isa kana fe'uuf Finfinnee irraa galgala sa'a 2tti ka'uun magaalaa Fiichee bulan. Ganama ammoo keellaan kan banamu sa'a 12tti jedhama. Gaafas garuu keellaan dursee 11:00 yookaan 12:15 baname. Yeroo kana konkolaattonni FSR fi fe'umsaa kaan hundi ba'anii deeman. Fiichee darbanii bakka Alii Dooroo jedhamtu innaa gahan hidhattoonni konkolaattota 30-40 ta'uu dhaabsisan. Konkolaattota dhaabsisan keessaa ilmi koo FSR oofuu isa tokko ture. Erga dhaabsanii booda shufeeraa fi gargaaraa isaanii hunda bu'aa jedhanii konkolaataa keessaa buusuun waraqaa eenyummaa qarshii qabatan heeyyama konkolaachisummaa isaanii harkaa fuudhanii gara bosonaa seenan. Kanan sitti himaa jiru egaa waan mucaan kun natti himedha. Daggala keessa sa'aatii 7 erga lafoo deemsanii booda mana tokko keessa tursiisan. Gaafuma sana abbaa qabeenyaa konkolaatichaaf bilbilee namoonni meeshaa hidhatan nu qabatanii waan deemaniif konkolaataa kee fudhu furtuun achumarra jira jedheen. Borumtaasaa bilbiluma sanarra deebisanii bilbiluun birrii miliyoona 1 akka fiddan jedhanii bilbilan. Innis konkolaataasaa deemee fudhatee waan jedhamees guyyaa dilbataa natti hime. Waaniin homaa gochuu hin dandeenyee fi waan homaa hin qabneef hanga kibxataa haalan qarshiitti argadhu barbaadaan ture. Daldaltoonni bakka garaagaraatii araaxaa akkasumas firaa fi maloota kaaniin walitti naa qabame. Hanga guyyaa kamisaa hangi jedhame kadhannaanis ta'e kaaniin naa guute. Birrii kana walitti qabee baankiin isinii galchaa jennaan maallaqa callaa feenaa harkumatti nuu fiddanaan jedhan. Anis lakkii maanguddoodhaa dadhabaadha. Akkamiin isinii fiduu danda'a? Gojjaamii kahee gammoojjii Abbaay qaxxaamuree akkamiin birrii miliyoona 1 gabra gurraacha fidee dhufaa? Maaloo baankiin naa tolchaa jedheen kadhe. Lakkii isaan hin sarmine. Maallaqa callaa feena jedhaniiru. Isa fidinaan jedhan. Yoo ta'u baate na ajjeesuu fi naan jennaan baay'een na'e na dhukkube. Inni ilma koo hangafaati. Waan kun akkamiin maallaqa jedhame kana deemanii akka kennanii fi ilmi isaanii yeroo argan miira ture akkanaan himu. Achiis sanbata waaree booda zambiilaan madaabaraa keessa kaa'ee baadheen gabra gurraachaa kiiloomeetira 7 baajaajiin birrii 20 kaffalee bakka ulaa jedhamtuutti deeme. Dargaggoon umurii 17 afaan Oromoo dubbatu na wajjiin ture. Achiis daqiiqaa 20 akka deemneen nama arganne. Innis hiikaanuun jedhe in hiikne. Innis tole jedhee fudhatee sa'a 3 imaluun akka deemee nama biraatti dabarsu. Achiis namni sun ammoo sa'a 4 deemee nama biraatti akka dabarsu nutti hime. Gahuun erga mirkanaa'ee booda sitti mama jedhamnee deebine. Waxabajjii 19 ganama sa'a 4 keessa ilma koo gabra gurraachaatti argadhe. Ennaan isa argu hedduun boo'e. Si reebanii jennaan lakkinaan reebnee nyaata'oo isinii kennanii jennaan nyaachaa turreenaan jedhe. Kopheen irraa dhumee miilli isaa mammadaa'eera. Gaafan kana laalu baay'ee natti dhaga'ame. Dubbii himaan Koomishinii Poolisii Federaalaa obbo Jeelaan Abdii namoonni butamuun baay'achuu ilaalchisee torban darbe gaafannee turre. Bakkeewwan rakkoo qaban muraasa ta'uu kaasuudhaan sadarkaa biyyaatti garuu yakki hir'achaa malee dabalaan jiru jedhan. Namoonni wayita bakkaa bakkatti imalan odeeffannoo qabaachuu akka qabanis gorsaniiru. Hokkora ajjeefamuu ladeemaa ganna 17 kibxata darbee booda magaalonni fi handaarri magaalota Faransaay jeequmsaan raafamaa turan. Mormii cimaa hokkoraan dabaalamee fi guyyoota 5 tureen booda haalli biyyattii keessa jiru waan qabbanaa'e fakkaata.
Haa ta'u malee pirezidaantiin biyyattii Imaanu'eel Maakiroon daandiiwwan biyyattiirra poolisiin lakkoofsan hedduu ta'an akka hin dhabamne aanga'ootaaf ergaa dabarsaniiru. Lammiileen Itoophiyaa baqaa fi haala garaa garaan achi jiran maal keessa jiru? Dhalataan Oromoo magaalaa Paaris jiraatu konkolaattonnii fi baaburri gubachuu hordofee geejjiba dhabuu BBC'tti hime. Taatee magaalicha keessa ture himuudhaan eegale. Maqaan koo Guutaan jedhama. Kan jiraadhu biyya Faransaay magaalaa Paaris keessa. Hokkorri baay'ee hammaatee ture garuu har'aa fi kaleessa xiqqooshii tasgabbiin hin jira. Wanti kun argitee dhuunfaadhaanii miti kan miidhaan qaqqabaa ture waan ta'eef dhaabbilee irratti xiyyeeffatanii dhaabbilee mootummaas haa ta'u miti mootummaa wantoota baankiin hin hafne dukkaanonni supparmaarkeetiin akka Ildilfaa seenamanii hamma konkolaataadhaan keessa darbutti ga'ame. Hokkorri kun baay'ee hammaatee akka keessumaayyuu hawaasa Oromoo biyya kana jiraatuttii fi namnumti jechuun walumaa gala akka biyya Itoophiyaatti miidhameera waan kanaan sababa kanaan miidhaan irra qaqqabee jira jedhu hin jiru. Jiruu kee irratti dhiibbaa uumee jira mormiin kun hiriirri kun? Kan ammoo hojii hojjedhu hojii kaaziinoon hojjedha supparmaarkeetii guddaa keessan hojjedha. Naannoo sana Paaris walakkaadha bakki kuni naanteerraa akkuma sila siin jedhe lafa kiiloomeetira 12-14 naannoodhuma kana baay'ee fagoo miti. Hokkora kana keessatti argitee sababa kanniin wanti narra ga'es hin jiru wanti na qunnames hin jiru garuu akka biyyattii miidheera dinagdeen geejjibni uummataa miidhaa akka dhuunfatti parsanaalii narra ga'e otoo hin taane waliigala keenyatti geejjibni uummataa bakka tokkotti naannoo baasii walitti qabamee dhaabbatu geejjiba uummataati. Baasii geejjiba uummataa guddaa jechuudha. Gara konkolaataa 10 olii bakka tokkotti gubateera. Turaamni yookaan immoo baaburri lafa deemu kun dhaabbitti gara 3 fi 2 ga'an gubateera. Qabeenyi uummanni ittiin socho'u baay'ee danqaa keessa kan gale hedduutu jira kan miidhame jechuudha. Miidhaan irra qaqqabe baay'eetu jira. Karaa sanaan hin miidhamna jedhee yaada jechuun amma fakkeenyaaf guyyaa 2 dura gaafa 30 baanee tiraanspoortiin karatti hin dhabame hin jiru. Sababuma kanaan kan dhaabbate jechuudha. Kanaaf sun mudateera garuu ammaaf homaan jedhu tasgabbiin bu'eera. Biyyattis amma kallattii Maarsee jedhamuu fi akkasumas immoo Liyoon jechuun riijiniiwwan garaagaraa keessatti ammas hokkorri sun itti fufee deemaa jira malee akka Paarisitti ammoo maan jedhu tasgabbiin ni jiraata xinnooshi. Yaaddoo nageenyaa addatti qabdan jira tarii kanaan wal qabatee? Baay'ee sodaannee turre baay'ee of bir'annee gaafa biyyi tokko balaa keessa bu'u namni keessa jiraatu sun immoo uummata keenya keessanii mitiin jedhu waan ta'eef baay'ee of sodaannee turre garuu ammaaf waaqaaf galatu homaan jennu. Durataa waldaa hawaasa Oromoo Firaans keessa jiraatanii kan ta'an Muusaa Simbirroo immoo aleellaa hiriirtonni qaqqabsiisan ammaaf baqattoota biyyattii keessa jiraatan irratti akka hin qiyyaafanne dubbatan. Dhiibbaan jiru guyyoota urgumcaan ajjeefameen booda waa baay'ee ta'amaa ture qabeenyi baay'ee mancaa'ee jira. Konkolaataan ammas dhaabbanni mootummaa garaagaraa gubatee jira. Wanti guddaan nama irratti kan xiyyeeffatee miti miidhaan ga'u kun jechuudha qabeenya mootummaa irratti. Mana barumsaa wantoota garaagaraa irratti kan xiyyeeffatee konkolaataa mootummaa walumaa galatti miidhaan akka nuti lammii biyya biraa nurra ga'e jennee yaadnu guddaan hin jiru. Hagammaatitti wanti dhiyaate wantoota kun argine hin jiru. Yoo ta'ame xiqqoo rakkina tiraanspoortii jira. Geejjibni hir'ina qaba. Maali jennaan wanti kun geejjiba gadi hir'isanii jiran. Geejjiba baay'een dhaabatee jira. Kallattiin laayiniin baay'een dhaabatee sababa isaa warroonni rakkina geessan kunniin akka sochooneef yookiin akka walitti dhufneef jechuudha. Adda kutuudhaaf geejjiba hir'isanii jiranii sababa saniin iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti deemuun ulfaataadha. San malee wanti addaa hin jira jedhee yaaduun. Ayyee guddaan si galateeffadhaa yaada naa kenniteef ulfaadhu. Atis galatoom yeroo gaarii. Hanqinni dhiyeessii dhiigaa hospitaala waliigalaa giddaa ayyaanaa mudate du'a lammiileef sababa ta'uun himame. Hospitaalli namoota miliyoona tokkotti siqaniif tajaajila kennu kun hanqina kutaalee yaalaa meeshaalee wal'aansaa akkasumas rakkoo dhiyeessii qorichaa fi dhiigaan rakkachaa jiraachuu hojii gaggeessan hospitaalichaa obbo Hirkoo Mitikuu BBC'tti himaniiru. Aanaa kaniif tajaajila laata jennee tokko aanaa giddaa ayyaanaati kanuma hospitaalichi keessatti argamudha. Inni lammataa aanaa Kiiramuuti, sadaffaan aanaa Iibantuu, afurii aanaa Limmuu fi aanaa Haroo Limmuuti.
aanaaleen shanan kun hedduminaan kan rakkoo nageenyaa qabanidha. Sababa rakkoo nageenyaatiin buufataaleen fayyaallee baay'een isaanii faakshinaalii miti. Baay'inni uummataa yeroo yerootti hospitaalichatti kan dabaludha. Fedhii hawaasa kanaanaa shanii kana guutuudhaa fi dhiyeessii gaarii tokko qabaachuu qabda. Kutaalee yaalii gahaa qabaachuu qabda. Dhiyeessiifis kutaalee yaaliitiifis naannoon kun naannoo rakkoo nageenyaa qabu sababa ta'eefi akka barbaaddetti deemtee magaalaa godinaarraa qoricha bituu hin dandeessu. Keessattuu amma immoo yeroo ammaa bookeen busaa weeraree dhukkuba bookee busaa qabuudhaan uummanni caalatti baay'inaan miidhamaa jira. Daa'imman miidhamaa jiru, haadholiin miidhamaa jiru. Dhiyeessii kana guunnee tajaajila hawaasni nurraa barbaadu argachuuf immoo akkuma beektu rakkoon nageenyaa ulfaataadha. Makiinaan yoo ba'e waraana malee ba'uu hin danda'u. Yeroo magaalaa Naqamteerraa gara keenyatti qorichi dhufullee waraana malee deemuu hin danda'u. Egaa kana wal qabatee komiin hawaasaa jira. Komii hawaasaa kana guutuuf immoo rakkoon nageenyaa jalqaba irratti furmaata yoo argateen ala ammas rakkoo odeessaa hafuu ta'aa jechuudha.